Miidhaa gareen shorar keessaa shanee godina Wallaggaa lixaa aanaa Gimbii ganda tolee irratti raawwatee baqachuun ganda tolee fi ganda ollaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Mizingaa ganda seenee irraa lammiileen 4,000 qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii godina Wallaggaa bahaa aanaa Diiggaa magaalaa Arjoo guddattuutti qubatanii kan jiran yoo ta'u lammiilee kanneeniif deeggarsi garaagaraa taasifamaa jiraachuu himameera. Gocha badii gareen shorar keessaa shanee raawwateen qe'ee fi qabeenya baroota dheeraa horatan dhiisanii baqachuu isaaniitiin rakkoo hammaataaf saaxilamuu isaanii lammiileen qe'ee irraa buqqa'an dubbataniiru. Yeroo ammaa deeggarsa isaaniif taasifamaa jiruuf kan galateeffatan jiraattonni kunneen rakkoo isaan qunnameef mootummaan furmaata waraa akka kennuuf gaafataniiru. ወደዚህ ከመጣን ወዲህ እንግዲህ የዛሬውን ቀን የዛሬውን 17 ቀን erga kana dhufnee guyyoota 17 ta'eera yeroo as dhufneetti deeggarsi nuuf taasifamee hin turre amma garuu deeggarsi nuuf taasifamee jira. የአካባቢው ሰላም በመንግስት ደረጃ በአስተማማኝ ሁኔታ ከጸጥያልን በኋላ nageenyi naannoo mootummaadhaan erga nuuf mirkanaa'e booda qe'ee keenyatti deebi'uu barbaanna. Hojiin qonnaa eegalee jira. Beeladoonni keenyas jiru. Qabeenya dhiisnee baqanneetti deebinee jireenya keenya osoo itti fufnee gaariidha jedheen yaada. Bulchaan aanaa Diiggaa obbo Dassuu Lammii yeroo ammaa kana nyaata gosa garaagaraa kuntaala 1,000 olii dabalatee meeshaaleen garaagaraa lammiilee buqqa'an bira akka ga'u taasifamuu dubbataniiru. mootummaan rakkoo isaanii bira dhaabbachaa jira. Gargaarsa midhaan kuntaala 1,000 ol naannoo konkolaataa Tasaabii jedhamu konkolaataa 6 ol gosa adda addaa jechuudha. Gosni nyaataa jira, gosni nyaataan alaa jira, nyaanni daa'immanii jira, meeshaan keessa isaan itti bilcheeffatan jira. Kanaaf rakkoo isaanii bira mootummaan dhaabbachaa jira. Isa kanaafis jecha guyyaa har'aa kana raabsiinsa hawaasa kana bira akka ga'uu fi guyyaa har'aa kana raabsamaa jira jechuudha. Sababa rakkoo nageenyaatiin akka godina Wallaggaa bahaatti buqqaatota 100,000 fi 97 olii keessaa 100,000 fi 10,000 ol gara qe'ee isaaniitti deebisuun jireenya idilee isaanii akka geggeessaa jiran kan dubbatan immoo itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa godinichaa obbo Daanyee Laachisaati. Kanneen hafanis yeroo gabaabaa keessatti gara qe'ee isaaniitti deebisuuf kan hojjetamu ta'uu dubbataniiru. Uummanni kunis akka inni qe'eesaatti deebi'uufis immoo deebinee naannolee kana wajjinis mari'achaa jirra jechuudha. Kan naannoo Beenishaangulis kan Wallagga lixaa wajjinis mari'achaa jirra. Garuu immoo bishaan ammallee kan irratu baay'ina irraa kan ka'e harmootiin jiru, daa'imman jiru, bishaan baay'ee isaan barbaachisa. Xinnoo miidhaan naannoo kanatti waan ga'aa jiruu fi inni kun sirriitti sirrachuu qaba. Gara fuulduraatti mootummaan naannolee lamaanis walitti dhufamee akkasumas godinni kun lamaanis walitti dhufee uummata kanallee gara qe'eesaatti deebisee immoo gaariidha kan jedhu kanan qaba. Yeroo ammaa kana olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa akka jirus ibsameeti jira.